Egaa soofaa qayyareen jira. Koottaa hundi keessanuyyuu warri soofaa jijjiirachuu barbaadan viidiyoo kana haga dhumaa dhaggeeffadhaa. Isiniin jechuun jaaladhaa ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantoo sallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtattis naa qaqqabu baga jiraattanii egaa akkaataa teechuma soofaa hookan mana dhiphinarraa kan ka'edha. Viidiyoo kana soofaa jijjiiree osoo hin taane carqii isaati jechuudha. Carqii kana TikTokii irratti beeksisaa turanii aynata feetaniin kan biraallee hin jira. Kuni kan mana kiyyaatti kanan obboleettii kiyyaa bites immoo hin laaltu. Viidiyoo kanaa dhumaa dhaggeeffadha. Egaa ani akkuma koo ijoolleen barbaadaa turtanii jiraachuu dandeessanii carqii Turkii argitanii jirtu. Nama dadhabsiisaa miicuun isaa baay'ee ulfaatas deebisii yeroodhaan booda akka jagajjagamuutis hin ta'a. Egaa akkuma carraa ta'ee Adaamaa seenee jira. Tokko kan beeksisan Addis Ababaadhaan lama hawaasatti beeksisaa turanii hangam beekutti anuu bilbila isaanii fudhadheen dawwalaa ture jechuudha. Nama hin keessummeessanii keessattuu kan dhiyeenya kana baay'ee TikTokii irra oofaa turan nama hin keessummeessanii anis immoo asitti Adaamatti argadhee egaa wanti tokko hoo dhufee dursaa isiniin jedheen jira. Dursaa ofii kiyyaatti fayyadameetidha kanan namoota fizwannee dhu'anii as keessatti carqii feetan achirraa gadi buustanii TikTokii irraa buustanii carqii feetan ergachuu dandeessanii egaa manni kii osoo bal'aa ta'ee soofaa kana safaa godhee carqii baay'ee bareeduu fi carqii baay'ee hedduu nama simatudha. Manni kiyya mana daa'imaatidha. Kanaafan veejii kararii adii of keessatti bite. Isin filachuu dandeessan kan obboleettii kiyyaallee dhuma isinittan argisiisa asumaan kaa. Meeshaan kun waggaa meeqan baranaa kanan galfadheedha malee waan haarawaaf galchee hin qabu. Yeroo jalqabaatiifis asumaan ijoolleen haaratti sooraattan laaltanii ani dursaa waan ofii kiyyaa mana kootitti godhadheen alatti waan isin ofii dabalata ergattaniin alatti yeroo baay'ee ofii kiyyaa waan mana koo keessatti itti fayyadamuudha jechuudha. Kanan achirraa ka'ee itti fayyadamaa isiniin jedhu asumaan beebii tiraasii soon dubbadhee beebii tiraasii 4 qofaadha kan wajjiniin bahee 1 2 3 4 jechuudha. Kiyya 2 hin barbaada. Egaa yoo carqii tamasaasaayi wayii yookaan fakkaataa wayii argameen alatti baay'izawwee asumaan laala sirriitti damzaazzaa miti baay'ee bareeda kan ta'e carqii isaa waan tiraasiin isaatiillee tirfiidha. Yoo ofii keessanii beebii tiraasiin keessanillee babal'aa ta'eetoo jiraate xalabachuu dandeessanii gatii isaallee isinitti hima. Kanan har'a ofii kootii guyyaa kaleessaa ittiin bitee soofan kun kan elliiti. Gama ceena immoo egaa abbaa tokko asumaan laaladha. Abbaa tokkotti irratti sirriitti beeksisa. Isiniin jechuun jaaladhaa ani mana kiyyaa kan filadhe. Isinis mana keessanii kan filattan beektan sababbiin isaa ani mana kooti maaliifan kanatti filadhe yoo jettanii manni koo daa'imatu jira. Daa'im dhalaa fiigdee dhuftee egaa akka mana harabootatti miti asumaan mana keenyas laaluun dirqamaadha. Egaa fiiganii dhufanii awwaaraa itti bu'u. Asumaan manni kiyya kun homaa waan jijjiirame hin qabu akkasumatti jira isiniin jechuufanii egaa teebilirree wanni kichiin bittanii hojjisiistanii kan akka kootitti hojjisiistanii jiraatan ta'e asumaan waraqani babbareedaa ta'ellee baay'ee bareedaa ta'e hin jira irraan fusuu hin dandeessu akka kiyyaa kanatti ergaa hojjechuun ergan viidiyoo waraabuun oollee kan jedhu fanka kanan argisiise malee mana koo ni beektu hundi keessanuu garuu haa ta'u malee waraqatoonni baay'ee babbareedoo ta'an jiru. Kana qofaa miti kana caalanillee jiru isin filannoo keessan qofa wanta argitan yookaan miidiyaa irratti argitan as erguu hin dandeessu. Ani jira Adaamaa keessa amma keessattuu hin tsoonni erga ijaarramanii raawwatanii seenaa jira wanni hunduuyyuu magaalaan akka magaalaa guddoo taates hin beektu kanaadha. Asumaan haala kanaanan kunoo mana kofaafaa godhee isiniin jechuun jaaladha. Egaa televezyiinillee baay'ee guddaallee itti hin taane daanteelii kanatti hojjisiisee garuu egaa hojjisiiseen itti ani mattaree miti kanan hojjisiisee amma ganaa hin jijjiirama. Ani gara hoon jedhu soofaa isinitti argisiisee asumaan manni koos akkuma duraatitti jira meeshaan koos akkuma duraatitti jira isiniin jechuufi malee wanta haarawaa ta'eeti miti isiniin jechuun jaaladhaa. Maaliif ani mana kana keessatti mana biraa hin qabu kan jiraadhu manuma kana keessa ittuma jirra. Manni koo baay'ee xibbaa bidhaa akka argartan kan meeshaan homaa hin taane meeshaa akka abbaan qabatettidha malee meeshaan ofiin of hin qabu ijoollee. Abbaatu qabata. Ani mana koo ijoollee jira keessummaatu jira. Garuu meeshaa koo anumatu qabachuu danda'a dubartuma qabachuu danda'a yeroo baay'ee dubartiidha kan mana ofiitiif ogummaa
Utubaa guddaan dubartiidha. Kanaafuyyuu meeshaa keessan galchuu qofa. Birrii baasuu qofa osoo hin taane qabannaan meeshatillee murteessaadha isiniin jechuun jaaladha. Asumaanii waa'ee televezyiinii hoggaan dubbadhe calliseetuma yaada ofsise malee hojjisiisan isinitti argisiisa ka daanteelii waan ijoollee baay'eef galcheen jira. Televezyiinii barbaadan akka feetanitti kan isinii uffisu ani akkuma carraa ta'een yeroo wayii muddamaaf naa hojjedhu jennaan osoo mattariin hojjetame haa ta'u isinitti argisiisuuf malee hojiin isaallee baay'ee baay'isa ta'eeti miti. Televezyiinii keessaniif garuu haala barbaadan hojjisiisuu dandeessanii. Anis jijjiiree yeroo biraa immoo viidiyoo waraabee isinitti argisiisa. Isiniin jechuun jaaladha ani amma egaa kan obboleettii kiyyaatan immoo isinitti argisiisa erguyyuu hin naqina. Kan ishii immoo kan akkamii akkam biteef egaa kan mana haarawatti galti. Kan akkamii akkam bitee isinis kan barbaadan soofaa keessan qofa natti himtanii carqii halluu feetan viidiyoo tiktokiitirraa ergattanii bitachuu dandeessanii. Egaa osoon viidiyoo kan obboleettii kootitti hin darbin 15,000 bitame. Carqiin kunis isiniin jechuun jaaladha. Soofaa keessan muluu kan uffisu meeqa abbaa afuriitis abbaa sadiitiif abbaa lamaatis abbaa tokkootis kan uffisu isiniin jechuun jaaladha. Kiyya kanaanan bite. Egaa ka ammas immoo kara obboleettii keetti deemna viidiyoon kun hin dhumne erguun naqina. Akka argaa jirtan kan obboleettii kiyyaa immoo kana fakkaata. Yoo galee manatti uffifame immoo argaa. Diizaayinuma isaa qofa naalaala haala isaa viidiyootti qabeen isinitti argisiisaa hedduu bareeda. Ijoolleen feetan kanaan filachuu dandeessanii zigzaagiin isaa akkaataan zigzaagii teechuma isaatuyyuu baay'ee bareeda. Egaa haala kanaanii tiraasii of keessaa qabaa hidhaa qabaa. Erga galchitaniin booda ittiin hidhuu dandeessu akka feetanitti galchuu dandeessu kana sisii akka feetanitti baastanii miicuu dandeessanidha. Egaa akka kassanii baay'ee ulfaatinaan nama hin rakkisu isiniin jechuun jaaladha. Egaa haala kanaan akkatti erga taa'een booda cufaa mataasaa qabaa akkuma biddilibsiititti akkatti galee namallee hin rakkisu meeshaalee keessa godhaniitu erguufillee bakka barbaadan erguufillee yoo ta'e kan nama rakkisuu miti. Haala kanaanii gaafatti galuu akkana ta'a qoyzoorsiseen isinitti argisiisa gaafa soofatti galu haala kanaan akka suurarra taa'e kana haala kanaanidha jechuudha. Mana bal'aa odoo ta'e kiyyallee amma manatu na rakkiseetan osoo kiyya samma osoo manni bal'aa ta'e addaan zarzar jedhee taa'e asiintii bistaanditu waxxaree jira kan kootii. Karanaan girgiddaadha kanaa fi haala kanaanidha jechuudha. Soofaan kun kan itti galu akka suurarratti argitan kana. Mana bal'aa keessatti akkuma immoo mana dhiphaattis qabdanitti gammadanii akka kiyyatti galfachuu hin dandeessu. Baay'ee harkatti qabatanii deemuufillee erguufillee diraavariidhanis erguuf namoota dhufuttis erguufillee baay'ee kan salphaa ta'edha jechuudha. Shaanxaan isaa qabannaan isaatillee kunoo kanaadha. Xiqqaadha isiniin jechuufanii kana wanti inni fakkaatu. Egaa yaada keessan immoo saanduqa koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo kanaa gadumaa dhaggeeffadhaa. Hedduun isin jaaladhaa. Hedduun isin kabajaa. Bakka jirtanitti nagaa naa ta'a. Baay'ee.